Amajji lama bara 2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kanaa isinitti himaa oduu waliin geetoo lamaa yuuti. Jiraattonni magaalaa Finfinnee gariin mataa hojjettoota waajjira bishaaniitiin nuffineerra jechaa jiru. Mataa hojjettoonni waajjira bishaanii magaalaa Finfinnee nu gaafatan akka malee nu rakkiseera jechuun jiraattonni magaalittii himataa jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti hojjettoonni waajjira misooma bishaanii tokko beekaa sarara bishaanii kutanii yoo akka isiniif fayyisnu barbaadan qarshii nuuf kennaa jechuun seeraan ala nu rakkisaa jiru jechuun wayita himatan dhaga'amaa jira. Ofii balleessanii mataa maallaqa 500 haga 2000tti akka kennaa turan ibsanii amma immoo innuu nutti xiqqaate waan jedhaniif rakkoo keessa jirra jedhu. Fakkeenyaaf kutaa magaalaa Qiirqos aanaa 8 keessa warri jiraatan gariin akka hojjettoonni waajjira bishaanii tokko ujummoo cufanii yookaan bishaan kutanii akka isiniif deebisnu yoo feetan mataa nuuf kennaa waan jedhaniif rakkoo keessa jirra jechuun himataniiru. Keessattuu naannoo Pooppilaaree jedhamuun beekamu namootni jiraatan warra akkasiin rakkataa jiran ta'uutu dubbatu. Yeroo gannas bishaan jala akka badudha kan himatan. Harkaan deemnee tajaajila argachuun nutti ulfaateera jechuun qaamni ilaallatu akka fala akka isaaniif kennu gaafataniiru. Jiraattonni naannoo Bataskaana Qiirqosii fi naannoo giddugala gabaa Qiirqos hojii seeraan alaa kanaatiin akka nuffanidha kan himamu. Komee kanarratti bulchiinsi magaalaa Qiirqos dubbifamuuf kan yaalame hin milkoofne. Fuulduratti akkuma arganneen kan isinii dhiyeessinu ta'a. Waajjira misooma bishaanii magaalaa Finfinneetti komee wal fakkaataa bakka hedduutti yeroo dheeraaf dhaga'amaa tureera. Dhaabbileen magaalaa Finfinnee 20 ta'an keessaa ulaagaa ittisa balaa dandamachuu kan guutan 42 qofa akka ta'e barameera. Dhaabbilee magaalaa Finfinneetti argaman 20 keessaa ulaagaa balaa dandamachuu kan danda'an 42 qofa akka ta'an Koomishiniin Hooggansa Hojii Balaa fi Sodaa Ibiddaa Finfinnee ibse. Ittaanaan Koomishinara Damee Yaaddoo Balaa Hir'isuu Obbo Yikaffalaw Walda Masqal miidiyaalee fi ibsa kennaniin hojjettoonni warshaalee, gamoowwan, raabsaaleen boba'aa, giddugalli gabaa, mankuusaalee fi dhaabbileen kaan kan ulaagaa nageenya balaa guutan miti jedhan. Dhimma kanarratti deeggarsi teeknikaa fi gorsa taasifamuuf yeroodhaa gara yerootti fooyya'uu qabaatullee qabiinsi isaanii kan sadarkaa ga'umsa mirkaneessu fudhachuu irra ga'an miti jedhan aangawaan kun. Koomishiniin Hooggansa Hojii Balaa fi Sodaa Ibiddaa Finfinnee dhaabbilee ulaagaa guutaniif waraqaa ragaa akka kennu kan ibsan Obbo Yikaffalaw waggoota 5 darbanitti walitti fufiinsaan dhaabbileen gara 20,000tti siqan irratti qorannoo gaggeessuu beeksisan. Haaluma kanaan waggoota darban 5tti waliigalatti dhaabbilee 20,000 ta'an sakatta'amaniiru. Dhaabbileen kunneen keessaa kan ulaagaa guutuudhaan waraqaa ragaa dandeettii mirkaneessuu fudhatan 42 qofadha jedhan. Dhaabbilee dhuunfaa, mootummaa fi miti mootummaa balaawwan dandamachiisaniif sakatta'amuu qabaatu. Isaanis dhaabbilee tajaajila kennaniif kan uummanni baay'een keessa socho'u kan dabalatanidha. Ulaagaan balaa dandamachuu guutuu dhabuu deebii balaawwaniif kennamutti qaawwaa akka uume ittaanaan Koomishinara Damee Hir'isa Sodaa Balaa magaalaa Finfinnee ibsaniiru. Dhimmi barattoota Musliimaa magaalaa Aksum hijaaba dhorkan akka furamu majalisni hubachiise. Manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa dhimma barattoota Musliimaa naannoo Tigraay magaalaa Aksum keessatti sababa hijaaba uffachuu isaaniitiin ji'a tokko oliif barnootarraa dhorkaman ilaalchisee haga ammaatti furmaanni laatame tokkollee hin jiru jedha. Manni marichaa ibsa amajjii 2025 baaseen barattoonni Musliimaa sababa uffannaa amantii isaaniitiin ji'a tokko oliif mana barnootaa akka hin seenne dhorkamaniiru jedhe. Ibsichi itti dabaluun barattoonni tokko fi maatiin isaanii hidhamanii jiru jechuun komateera. Manni marichaa dhimma kanarratti mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa naannoo Tigraay waliin mari'achaa turuu eeruun furmaanni tokkollee akka hin argamne qabatamaan hubanneerra jedhe. Barattoonni Musliimaa magaalaa Aksum keessa jiran dhorkii uffannaa hijaabaa mirga barattootaa fi bilisummaa amantaa heera mootummaatiin kenname sarbaa jira jechuun mormii dhageessisaa turaniiru. Barreessaan mana maree dhimmoota Islaamummaa Tigraay Hajii Muhammad Kaasaayee kanaan dura miidiyaa naannichaatti akka ibsanitti gurri kun barattoota kutaa 12 irratti haalaan dhiibbaa uumeera. Barattoonni tokko mooraa mana barumsichaa akka hin seenne waan dhorkamaniif qormaata biyyaalessaaf galmaa'uu hin dandeenye jedheera. Biiroon barnootaa naannoo Tigraay xalayaa muddee 30/2024 barreesseen waajjirri dhimma Islaamummaa magaalaa Aksum waajjira dhimma Islaamummaa magaalaa Aksum irraa komii akka isa qaqqabe ibsuun manneen barnootaa irra caalaan isaanii hojimaata kan eegan ta'us manni barumsaa sadarkaa lammaffaa waliigalaa tokko diduun barattoota hijaaba uffatan dhorkuu ibseera. Manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa rakkooleen biroon hawaasni Musliimaa Aksum keessa jiraatu mudatan furmaata osoo hin argatiniin hammaataa jiru jedheera.
Rakkooleen kunneenis dhimmoota bakka masjiidaa fi bakka awwaalchaa waliin walqabatu ta'uu kaaseera. Manni marichaa waajjiraaleen dhimma amantaa mootummaa naannoo fi federaalaa tarkaanfii hatattamaa akka fudhatu waamicha dhiyeesseera. Namoota sarbama seeraa kanaaf itti gaafatamummaa qaban irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuu qaba jechuun kutaan seeraa isaa dhimmicha hordofu akka itti fufu ibseera. Kana malees hawaasni musliima hundaa fi dhaabbileen amantaa biroo dhimma kana balaaleffachuu fi hawaasa musliimaa Aksum waliin akka dhaabbatu waamicha goonaa jedheera. Qorichaa fi meeshaaleen yaalaa qarshii kitila 76 walitti tilmaamamu faayidaan ala taasifameera jedhamuun abbaan taayitichaa qeeqame. Tajaajilli dhiyeessii qoricha Itoophiyaa liqii qorichaa qarshii kitila 1.4 baasu funaanuu dhabuun akkasumas qoricha meeshaaleen yaalaa qarshii kitila 76 walitti tilmaamu yeroon isaanii akka darbu taasisuu isaatiin qeeqame. Dhaabbaticha irratti qeeqni sun kan dhiyaate gabaasa raawwii odiitii bulchiinsa dhiyeessii qoricha tajaajilaa irratti marii koreen dhaabbii dhimmoota bulchiinsaa fi to'annoo baasii mootummaa mana maree bakka bu'oota uummataa kaleessa geggeesse irrattidha. Walitti qabduun koree dhaabbii kana adde Yeshimmabeet Dammisee tajaajilichi liqii qorichaa qarshii kitila 1.4 akka hin funaanamne ta'uu eeraniiru. Gama biraatiin dhaabbatichi meeshaalee fayyaa bara 2013 akka lakkoofsa Giiziitti haga 2015 akka lakkoofsa Giiziitti bulchaa ture keessaa qorichaa fi meeshaaleen yaalaa qarshii kitila 76 ol baasan yeroon isaanii darbee faayidaa ala ta'uu himaniiru. Itti qabduun koree dhaabbatichaa qabiinsa qorichaa irratti xiyyeeffannaan guddaa kennamuu qabas jedhan. Dhaabbatichi nageenya mankuusaa qorichaa ofiis ta'ee kireeffatee fayyadamuu mirkaneessuun dirqama ta'uu ibsan. Daayirektarri olaanaan tajaajila dhiyeessii qorichaa Itoophiyaa Dr. Abdulqaadir Galgaloo ibsa kennaniin dhaabbatichi yeroo dheeraaf odiitii taasifamuu dhabuun qaawwii odiitii akka uumamu taasisuu himan. Sirna kuusaa fi qabannaa sadarkaa gad aanaa ta'een qorichi tajaajila osoo hin kennin faayidaa ala ta'aa jiraachuu kan eeran daayirektarichi kanaafis mankuusaa sadarkaa idil addunyaa eeggate doolaara kitila 100 ijaaruuf karoorri qabameera jedhan. Biyyootni Afrikaa bahaa ja'a ji'oota 3 dhufan kana keessa haala qilleensaa gaarii hin argatan jedhameera. Ji'a Majjii kana kaasee haga bitootessa dhufuutti biyya kana dabalatee biyyootni Afrikaa bahaa jiran qilleensa gogaa akka argatan raagameera. Giddugalli ragaa haala qilleensaa kan IGAD biyyootni ja'a godina kana keessa jiran qilleensa gogaa qabaachuuf jiru jedhe. Itoophiyaa, Ugaandaa, Taanzaaniyaa, Keeniyaa, Ruwaandaa fi Burundiin baatii 3 dhufan keessatti qilleensa jiidhaa qabu osoo hin taane gogaa cimaatu jiraata. Kun immoo ho'a guddaa, hongee fi lolaa kan fidu ta'uun alatti ilbiisotni farra midhaaniis akka jabaatanii wal horaniif haala mijataa uuma. Waan kana ta'eef qophiin of eeggannoo akka taasifamu jechuun giddugalichi akeekkachiiseera. Oduu keenya itti aanuun adde bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden hiree murteeffannaa fi beenyaatiif waamicha godheera. Addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeniyaa mirga hireef murteeffannaa fi beenyaatiif waamicha godheera. Addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeniyaa qabsoo karaa nagaatiin mirga hiree ofiin murteeffannaa uummata Sumaalee mirkaneessuufis ta'ee daba seenaa dalagameef beenyaa argamsiisuuf miseensotnii fi deeggartoonni dhaabichaa qabsoo karaa nagaatiif of qopheessaa jechuun waamicha godheera. Abboo kana kan beeksisee bara haaraa 2025 seenee sababeeffachuun ibsa baaseen keessattidha. Ibsa isaa keessatti waggaa 6 dura waliigaltee nagaa innii fi mootummaan Itoophiyaa Eertiraatti tolfatanii ture ammas hojiirra oolaa akka hin jirredha kan beeksise. Mataan dhaabbatichaa obbo Abdurrahmaan Mahadii ibsa hawwii bara haaraa kennan keessatti waliigaltee Asmaraa sana hojiirra ooluu hanqachuunsaa kutannoo mootummaan nagaadhaaf qabu akka shakku na taasiseera jedhaniiru. Waliigaltee dhaabbatichii fi mootummaan federaalaa Itoophiyaa waggaa 6 dura Asmaraatti tolfatan hojiirra akka oolchuuf gama mootummaatiin fedhiin dhibuunsaa nageenya gaanfa Afrikaatiif sodaa dabalataa akka ta'uu danda'u ibsa isaa keessatti addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeniyaa beekseera. Oduu xumuraatiin Koongootti miseensonni waraanaa 24 lola baqachuun himatamaniiru 13 akka du'an murtaa'eera. Miseensotni raayyaa ittisa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo 13 akka du'aan adabamaniif manni murtii waraana biyyattii dheengadda murteesseera. Manni murtichaa kibxata darbe kana kan murteesseef hanna ajjechaa fi lola dhiyeessanii baqataniiru jedhamee himatni isaanirratti waan dhiyaateefidha. Loltoonni sun dirqama isaanii dhiisanii adda waraanaa irraa waan badaniif daangaan biyyattii humna alaatiin sarbamuusaa kan ibsan qondaaltonni waraana DRS loltoonni 13 kun akka du'aan adabaman kan taasifamuu fi warra kaaniif barnoota akka ta'uufidha jechuun ibsaa jiru. Loltoonni sun adda waraanaa irraa badaniiru kan jedhaman bulchiinsa kaaba Kiivuu magaalaa Lubeerooti. Naannoo sanatti waraanni DRS riphee loltoota M23 kan Ruwaandaatiin deeggaramu wajjin waggoota dheeraaf wal waraanaa kan turan ammallee hin dhaabbanne. Magaalaa Lubeerootiitti waraanni DRS fi kan M23 dhiyeenya gaafa wal waraanaa turan sana loltoonni mootummaa 24 bakka isaanii gadhiisanii waan baqataniif diinni
inni karaa sana daangaa cabsee nutti seenee jechuudhaanidha kan mana murtiitti himataman. Galmee himata sanaa kan ilaale manni murtii waraanaa biyyattii namoonni 13 du'an namoonni 4 hidhaa waggaa 2 haga 10 akka hidhamaniif murteesse. Loltoonni jaammoo himanni isaanii irraa kaafamee yeroo gadhiifaman kan isa tokko guyyaa biraa ilaalamuuf beellamni qabame jechuun dubbii himaan waraana Koongoo Maak Hazukaay Rootersitti himaniiru. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya irraaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.